Yoo akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa oduuwwan gaggabaaboo isiniif qabannee dhiyaanirraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Oduu gaggabaaboon keenya har'aas giddugalli dhiqakalee torbanitti namoota 240 tajaajiluuf eebbifame. Daandiin qilleensa Itoophiyaa dhaabbilee Afrikaa keessaa sadarkaa sadaffaa argate. Naannoo Amaaraatti hojiin olaantummaa seera kabachiisuu dhiibbaa keessaa fi alaa kan hin qabne ta'uu ibsameera. Muummichi Ministeeraa Dr. Abiy Ahmed guyyaa har'aa hospitaala Riiferaalii Minilikitti giddugala dhiqakalee torbanitti namoota 240 tajaajilu eebbisiisaniiru. Sagantaa eebbaa kanarratti kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee argamuun akka jedhanitti Finfinnee magaalaa turizimii fayyaa taasisuuf dhaabbilee fayyaa ga'umsa qaban ijaaruun tajaajila fayyaa haqa qabeessaa fi madaalawaa kennuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiru. Giddugalli dhiqakalee kun tajaajiloota hospitaala mootummaa hundatti kennamaa ture dachaa 5 akka guddisu ibsuun ragaan waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee irraa argame ni mul'isa. Daandiin qilleensa Itoophiyaa dhaabbilee Afrikaa keessaa sadarkaa sadaffaa argateera. Daandiin qilleensaa kun kan filatame yeroo sadarkaa Afrikaa Best Brands kan 2022 Naayijeeriyaa keessatti gaggeeffame irratti ture. MTN fi Daangoteen dhaabbilee gurguddoo Afrikaa tokkoffaa fi lammaffaadha. Daandiin qilleensaa kunis gosa damee maqaawwan Afrikaa boonsaa 3 jedhamuun immoo sadarkaa lammaffaa qabateera. Akka waltajjiin daldalaa fi investimentii Itoophiyaa gabaasetti Naayijeeriyaa irraa Daangoteen sadarkaa tokkoffaa, MTN immoo sadarkaa sadaffaa argataniiru. MTN teessoon isaa Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg kan qabu yoo ta'u biyyoota adda addaa keessatti socho'a. Naannoo Amaaraatti hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu eegalame dhiibbaa alaa fi keessaa kamiyyuu kan hin qabne galmi isaa nageenyaa fi tasgabbii uummataa mirkaneessuu akka ta'e pirezidaantiin naannichaa Dr. Yiliqaal Kafalaa dubbatan. Nageenyi waan hundaaf bu'uura kan jedhan Dr. Yiliqaal nageenya malee misooma, dinagdee fi tajaajiloota mootummaa karaa guutuu ta'een raawwachuun hin danda'amu jedhaniiru. Akkasumas lammiileen fedhii dinagdee guuttachuu hin danda'an jedhaniiru. Seermaleessummaa fi naamusa dhabuu to'achuun yoo danda'ame gaaffilee misoomaa sadarkaan deebisuun akka danda'amu qonnaan bultoota tiraaktarri kenname agarsiistuudhas jedhaniiru. Dr. Yiliqaal hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu naannichatti gaggeeffamaa jiru nageenyaa fi tasgabbii itti fufinsaan mirkaneessuuf malee shira biraa kan hin qabne ta'us himaniiru. Hordoftoota keenya kabajamoo hamma qophii biraa walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jechaa Kuyyuu Miidiyaa laayik sheer gochuu hin dagatinaa.